Egaa obboleeyyan keenya viidiyoo kana sheer gochuudhaan raajota Itoophiyaa keessa jiran raajonni kiristaanaa kan Itoophiyaa keessa jirtan fakkaattonni jarreen kana lammanii kan na cinaatti argaa jirtan suuraa jaraa warrootaan maqaa Yesuusiin afuura baasna, maqaa Yesuusiin dhukkubsataa fayyifna, maqaa Yesuusiin sheexana baasna minaamini jettanii waldaa keessatti saba Oromoo kana beekumsa maleedhaan maqaa Yesuusiin kana siniif goona jettanii diraamaa hojjetattanu. Yesuus immoo guyyaa dhumaarratti maal akka isiniin jedhu asumaanuu walumaan ilaalla jechaadha. Osuma beektanuu beekaa jallachuun kun hin barbaachisu. Asumaanuu obboleeyyan keenya viidiyoo kana sheer gochuudhaan fakkaattota jarreen kana lammanii biraan nuuf gaa isiniin jennaa. Kara Matsaaf Qudduusiitti hadabarru. Matsaaf Qudduusii irratti Yesuus Kiristoos maal akka isaaniin jedhu walumaan ilaalla jechaadha. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala mitii jedhe. Itti fufee guyyaa isa dhuma dhaggeeffadhu yaa Masarat, maqaa Yesuusiin kana goona jettee kan waldaatti lallabaa jirtu na dhaggeeffadhu. Guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra, maqaa keetiin afuura hamoota baafneerra, hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti anaan jedhu. Guyyaa isa dhumaa Yesuusiin hogguu akkana jedhanu Yesuus hudduu keessa dhiitee jechaadha. Raajota sobduu lafarraa ari'a jechaadha. Itti dabalatan ani immoo yeroo sanatti matumaa ani isin hin beeku, isin yaa warra hamaa hojjettan ija koo duraa bada jedheen mul'inatti isinitti himaa jedhe. Yaa warrootan hamaa hojjettan fuundura koo ija koo duraa badaa jedheen isaan ari'a jedhe. Yaa Masarattaa jedha dhaggeeffadhu. Dubbiin kun si laallatti, si lamman ilaallatti dubbiin kun. Dubbiin Matsaaf Qudduusiin dubbataaru kun, dubbii Yesuus Kiristoos haasaaru kun isin lamman ilaallatti. Warroota raajiidha ofiin jettanii maqaa isaatiin hafuura hamaa baasne, maqaa keetiin kana hojjenne jettanii gaafa dhattanii kottee isaa qabdanii kadhattanu, yaa warrootan hamaa hojjettan ija koo duraa bada ani isin hin beeku jedhe hudduu keessa isin xallaasee isin ari'a jechaadha. Dubbii kana yoo hin furanne, dubbii kana yoo hin dalanne, warrootan maqaa Yesuusiin kana taane, maqaa Yesuusiin hafuura hamoota baasne, maqaa keetiin du'aa kaasne, maqaa keetiin kana min maalatnu. Isin amma Yesuusiin caala waa beektumoo? Yesuus immoo maqaa Rabbii tokkichaatiin, maqaa Rabbiitiin sheexana baasaa ture malee maqaa ofiitiin Yesuus Kiristoos baasaa ture. Yesuus Kiristoos maqaa Waaqayyootiin baasaa ture. Matuma isaatiinuu Yesuus Kiristoos maqaa Allahtiin hojjetaa ture jechaadha. Kanaafuu fakkaattonni akka Masarattaayyee kun raajonni maqaa Yesuusiin kana goone, maqaa Yesuusiin kana goona jettanu kun waan isiniif danda'amu miti. Osuma beektanu, osuma Matsaaf Qudduusii kana ijaan agartanu waan akkanaa saba kana irratti hojjettanii saba kana hin gowwoomsina. Irraa deebi'a, irraa toobadhaa. Wallahi kottee isaa qabanii dhaqanii gaafa Yesuusiin kadhatanu, Yesuus yaa warrootan hamaa hojjettan an matumaa isin hin beeku jedha bar. Badaa ija koo jalaa jedhee hudduu keessa xallaatee ofirraa ari'a jechaadha. Kan kana jedhaa jiru Matsaaf Qudduusiidha.
Masaaf qudduusii keessantu dubbataa jira. Dubbiin kun dubbii Yesuus jettuumi. Erga dubbii Yesuus ta'e maaliif dubbii isaa kana hin furanne? Maqaa kiyyaayyaa warrootan afuura hamoo baastanii maqaa keetiin kana goone raajii hojjenna jettanii gaafa isatti dhattanu inni an matumaa isin hin beeku an gonkumaa isin hin beeku bada fuula koo duraa jedhee udduu keessa isin xalaasee isin ari'aa jechaadha. Maal isin gochuu dandeenya? Osuma isinitti himnu isinitti namoo osuma beektanuu jallachuun kun maaliif barbaachisa? Kana fakkaattota akka raajii masarat kana obboleeyyan keenya kana biraan geessaa gaa sheer argu